Hi students. Har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon kiyya inni har'a grade 10 unit 4 wajjin jalqabna jechuudha. Hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na wajjin turuun irraanfatina. Akkasumas viidiyoo kana jalatti wantoota hedduu ni ilaalla. Unitii kana jalatti coordinate geometry isa jedhu jalqabna jechuudha. Gara barnoota keenyaatti isoo hin deeminiin dura viidiyoo kana like godhuudhaan jalqabuu hin irraanfatina. Viidiyoo kana yeroo isin like gootanitti namoota hedduu bira waan gahuuf, kanaafuu viidiyoo kana hiriyoota keessan bira akka gahuuf like godhuu hin irraanfatina. Unitii kana jalatti coordinate geometry isa jedhu jalqabna jechuudha. Coordinate geometry inni jennu kun maal jechuudha jennee yoo kan ilaallu taate, coordinate geometry inni jennuun kun kan waa'ee property amaloota laayinii akkasumas amaloota pooyintii fi amaloota kaarbiiwwanii yookiin sarkilii kan qoratuun coordinate geometry jennee waamna jechuudha. Isa kana jalatti ammoo mata duree kana jalatti yookiin ammoo unitii kana jalatti wanti nuti ilaallu distance between two points isa jedhu jalqaba irratti ni ilaalla. Itti aansine ammoo division of line segment isa jedhus ni ilaalla. Equation of line isa jedhus ni ilaalla. 4.4 irratti ammoo parallel in the perpendicular line isa jedhu ni ilaalla jechuudha unitii kana jalatti. Kanaafuu unitii kana wantoota kanniiniin xumuraa jechuudha, isaan kanniin ilaaluudhaan. Introduction jalatti akkuma agarru analytic geometry isa jedhu kanatu jira. Analytic geometry inni jedhu kun damee maatimaatiksii ta'ee subjectii inni kun subjectiidha jechuudha. Subjectii waa'ee maalii qoratudha. In analytic geometry we describe property of geometric figure such as points, lines, circle, etc. In terms of ordered pair in the equation. Akkuma isin jedhe analytic geometry isa jedhu kana ilaallaa jechuudha mata duree kana jalatti yookiin ammoo unitii kana jalatti. Inni kun waa'ee maalii qorata? Jaarraa 17ffaa keessaa jechuudha inni kun kan discover ta'e. Akkasuma inni kun kan inni qo'atu ammoo isa kana jalatti kan nuti ibsinu amaloota geometric figure kan akka pointii akkuma isin jedhe kan tuqaalee jechuudha. Akkasumas sararootaa fi sarkiliiwwanii fi kan kana fakkaatan akkasumas karviiwwan garaagaraa ni ibsina jechuudha. Haala kamiin in terms of ordered pair in the equation. Bifa cimdiitiin akkasumas bifa equationiitiin isa kana jalatti ni ilaallaa jechuudha. Distance between two points isa jedhu kana jalatti isaan kunniin dubbisaa waa'ee kutaa 9tti baratan akkasumas activity kanas haga dandeettaniin hojjechuu yaala more akka isin ifuuf garuu isa kanniin jalqaba irratti beekuu qabdan jechuudha. Distance between points in a plane isa jedhu kana ilaaluudhaaf suppose p jalatti x1 y1 and q x2 y2 are two distinct point on the xy coordinate plane. Maal godheedha? Suppose p fi q'n kun tuqaalee xy plane irratti jira yoo kan ta'an taate isaan kunniin maal of jalaa qabanii? X fi y of jalaa qabanii jechuudha. Akkuma beeknu yeroo kamiyyuu ordered pair yeroo haala kanaan cimdiidha yeroo taa'u kana inni jalqaba maal ta'a? X ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo lakkoofsa keenyutti fakkeenyaaf 2,3 osoo jennee haala kanaan cimdiidhaan kenne inni jalqaba x ta'a jechuudha. Inni jalqaba x ta'a, inni itti aanu immoo y ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan p'nis isa kana of jalaa qaba, q'nis haala kanaan isa kanniin of jalaa qaba jechuudha. Isaan kunniin maal irratti kan jiran? xy coordinate plane. Plane xy isa ta'e kana irratti yeroo jiraatanitti we can find the distance between two points p in the q by considering three cases. Isa kana yeroo haala kanaan nuuf taa'e kanatti distaansii fageenya p fi q jidduu jiru qabxiiwwan lamaan kana jidduu jiru tuqaawwan p fi q kana jidduu jiru distaansii isaa fageenya haala kamiin safaruu dandeenya isa jedhu ilaallaa jechuudha bal'innaanii. Isa kan ammoo keeziiwwan sadiin haala sadiin ilaallaa jechuudha. Keeziiwwan sadiitti qooduudhaan ilaallaa jechuudha fageenya p fi q jidduu jiru. Inni jalqabaa case 1 irratti when
P in the Q are on a line parallel to the x-axis. X-axis that is PQ is horizontal segment. Akkuma fiigarii isa kanarratti ilaalu kana jechuudha. Yeroo P fi Q'n kun P fi Q'n maal jennee jira tuqaadha jechuudha. Tuqaawwan asii fi as bakka jidduu kanaan lamaan jidduu jiru distaansii isaan jidduu jiru ilaaluudhaaf deemaa jirra waan ta'eef P fi Q'n kun tuqaadha jechuudha. Tuqaawwan lamaan kanneen jidduu fageenya haala kamiin safarra isa jedhuudhaaf waan ilaaluu deemnuuf yeroo P fi Q'n kun paaraalii ta'an paaraalii jechuun waltarree yeroo ta'an jechuudha. Maaliin x kanaan x aksasii kanaan yeroo waltarree ta'anitti that is PQ is horizontal akkuma argaa jirru inni kun maalidha dalgeedha jechuudha. Horizontaalidha. Since the 2 points P in the Q have the same y coordinate. One P fi Q'n kun the same y coordinating yookiin ammoo y'in waan wal fakkaataa ta'eef the same tokkuma waan ta'eef isa kana yookiin ammoo y'in the same yeroo ta'u kana maal jennaani ordinate jennee waamna jechuudha. Ordinate jennee waamna the distance between P in the Q is PQ equal to absolute value of x2 minus x1. The same y coordinate waan jenneef maalidha akkuma argitan x1 jedhee jira asitti x2 jedhee jira. Isaan kunniin amma x'n wal fakkaataa miti jechuudha garagara. y1 y2 jedhee jira. Y'in ammoo maalidha? Y'in akkuma argaa jirtan wal fakkaataadha jechuudha. Kanaafuu the same y coordinate waan jenneeniif sababa kanaaf jechuudha. Y'in wal fakkaataadha jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa wal fakkaataadha. Fakkeenyaaf asitti x kana fakkeenyaaf 2,3 osoo jenne inni kun ammoo maal ta'a? Lakkoofsa biraa ta'a jechuudha. X'n jijjiiramuu qaba. Fakkeenyaaf 4,3 ta'a jechuudha. Maaliifi akkuma argaa jirtan x1 yeroo jennu faallaa x2 jechuudha. Asitti 2 asitti 4. y1 y2 asitti ammoo akkuma argaa jirtan y1 bakka lama jettu y'in wal fakkaataadha jechuudha. Lakkoofsa wal fakkaataa ta'uu qaba 3 yeroo haala kanaan nuuf kenname kana y'in wal fakkaataadha waan ta'eef kanaafuu y dhiisnee maal goona x2 irraa maal hir'isnaa x1 hir'isnaa jechuudha. x2 isa kamii kan lammaffaa irratti nuuf kenname kanaan x2 jennaan jechuudha. Kanaafuu 4 minus 2 ta'a jechuudha. Absolute value of 4 minus 2 maal ta'a? 4 minus 2 haala kanaan 2 ta'a. Yeroo as keessa ba'u ammoo 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan hojjetamaa jechuudha. Yeroo maal ta'e? Yeroo y'in isaa wal fakkaataa ta'etti. Yeroo y'in lakkoofsa wal fakkaataa ta'etti bifa kanaan y lamaan akkuma jirutti dhiifnee maal goona isa kaan walirraa hir'isna jechuudha. X walirraa hir'isna. Isa kana maaliif wani dhiifneef sababa maaliitiif jennee yoo kan inni addu taate ammoo fakkeenyaaf haaluma kanaan y lammaffaa kanarraa y isa jalqabaa yeroo hir'isnu 3 minus 3 dha. Kanaafuu 0 ta'a waan ta'eef sababa kanaaf 0 lamatti yeroo idaanu isuma ta'a waan ta'eef sababa saniif dhiifne jechuudha. Isa kana wal fakkaataa yeroo ta'utti waan isin hubachuu qabdan yeroo garagara ta'u ammoo haala kamiin hojjanna isa jedhu keezii sadaffaa irratti ni ilaalla jechuudha. Kanaafuu wanni isin gabaabumatti qabattan haala kanaan y'in isaa wal fakkaataa yeroo ta'etti PQ haala kamiin barbaannaa foormulaa kana fayyadamuudhaan barbaannaa jechuudha. Keez 2 irratti ammoo maal ilaalla? Gara keez 2tti osoo hin darbin wanni ani asitti isin ibsin tokko y'in maaliif bakka lamaa jettuu wal fakkaataa ta'e jennee yoo kan ilaallu taate sarara buleedhaan barreeffame kana magariisaan barreeffame kana yoo kan ilaaltan taate akkuma agartan x'n asitti x2 dha. Asitti ammoo x1 dha. Sararri kun asirraa ka'ee x1 irraa ka'ee hanga x2tti deeme jechuudha. Sababa saniif wanti nuti lakkoofsi sun garagara ta'eef fakkeenyaaf asitti x2 irratti lakkoofsa wayiitu jira. Asittis lakkoofsa wayii ta'a jechuudha. Yeroo haala kanaan fakkeenyaaf 2 yoo jenne asitti ammoo maal ta'a? -2 ta'a jechuudha. X'n yeroo garagara deemutti yeroo haala kanaan garagara ta'utti maal ta'a? Asitti yoo 2 jenne asitti -2 yookiin ammoo asii gadi wanni jiru walumaa gala maayinasiidha jechuudha. Lakkoofsa maayinasii ta'e asii achi wanni jiru ammoo poozitiiv. Kanaafuu x'n sababa saniif garagara ta'a jechuudha. Y'in ammoo maaliif wal fakkaataa ta'e jennee yoo kan ilaallu taate ammoo sararri kun haaluma arginu sararri ol deemu kun maalidha? Y'dha jechuudha. Sarara y'iti.
sararri y kun fakkeenyaaf bakka kanatti bakka inni qaxxaamure kanatti y'n fakkeenyaaf sadii soo ta'e bakka inni qaxxaamure kanatti y1 bakka jedhu kanatti kanaafuu sararri kun bakka marattuu y bakka kamitti qaxxaamure sirii irratti qaxxaamure jechuudha. Sababa saniif y'n wal fakkaataa waan ta'eef sababa kanaaf jechuudha. Kees 2 irrattis wanti nuti ilaallu haalumsaniin jechuudha. Kees 2 irratti when p in the q are on a line parallel to the y axis that is pq is a vertical segment. Akkuma fiigarii 4.3 irratti ilaalu kana jechuudha. P fi q'n yeroo maal ta'an parallel ta'an maaliin y'n y axisiidhaan y axisii kan jennu kan gara olii deemu kana jechuudha. Sarara isa kanaan y axis jennaan. Isa kanaan waan parallel ta'aniif waltarree waan ta'eef sararri buleedhaan barreeffame yookiin magariisaan barreeffame kun y'dhaan waan waltarree ta'eef pq'n maal ta'a vertikaalii ta'a jechuudha. Yeroo kana immoo haala kamiin akkuma kan jalqabaa irratti maal jennee turre yeroo x axisiidhaan parallel ta'e jenne. Amma immoo y axisiidhaan parallel yeroo ta'e jechuudha kan nuti ilaallu. Since the 2 points have the same x coordinate or abscissa, the distance between p and q is pq equal to y2 minus y1. Yeroo isaan kunniin haala kanaan vertikaalidha yookiin ammoo y axisiidhaan waltarree ta'an kanatti p fi q kana fageenyi isaan jidduu jiru barbaaduudhaaf haala kamiin barbaanna isa kana foormulaa y2 minus y1 isa jedhu kana fayyadamuudhaan jechuudha. Kan jalqabaa irratti maal jennee turre x2 minus x1 jennee turre jechuudha. Amma immoo asitti ammoo maalii fi wanti nuti haala kanaan fayyadamnuuf x'n wal fakkaataa waan ta'eef the same x axis waan qabuuf jechuudha. Haala kamiin jennee yookaan ilaalu taate ammoo fakkeenyaaf asitti akkuma argitan x1 kanaafuu wal fakkaataadha jechuudha. Akkuma jalqaba irratti y'n wal fakkaataa turetti. Akkuma arginu ammoo y2 y1 jedhee jira. Y'n amma garagara ta'a jechuudha. Maaliif sarara kanarratti y'n fakkeenyaaf bakka kanatti sadii soo ta'ee jiraate poozitiiva ta'a. Gara gadiitti ammoo yookiin -2 ta'uu danda'a yookiin -3 ta'uu danda'a. -1 ta'uu danda'a. Walumaa galatti -dha jechuudha kan gara gadii jiru kun. Kanaafuu y'n yeroo kana maal ta'ee jira? Garagara ta'ee jira jechuudha. Garuu ammoo x'n wal fakkaataadha. Maaliif x1 bakka jedhu kanatti fakkeenyaaf asitti isoo lama isoo ta'ee jiraate sarara kanarratti kan qaxxaamuraa jiru sararri kun x bakka kamitti qaxxaamuraa jira? Lamarratti qaxxaamuraa jira jechuudha. Bakkuma lama kanarratti qaxxaamuraa jira malee x bakka biraatti qaxxaamuraa hin jiru. Sababa saniif x wal fakkaataa waan ta'eef ammas maal goona x ni dhiisna. X yeroo dhiisnu ammoo y2 minus y1 jennee haala kanaan absolute value keessa galchina jechuudha. Absolute value keessa ammoo wanni galchinuuf maaliif jennee ilaallu taate ammoo absolute value keessa yookiin ammoo magnitude yookiin ammoo distaansii waan barbaadaa jirruuf fageenya waan barbaadaa jirruuf fageenyi yeroo kamiyyuu maal keessa galaa absolute value keessa galaa jechuudha. Sababa maaliitiif? Fakkeenyaaf lakkoofsi nuti walirraa hir'isnu kun maayinasii ta'uu danda'a. Garuu ammoo fageenya wanta wayii yeroo safarru yeroo kamiyyuu neegatiiva ta'uu hin danda'u jechuudha. Fageenyi maaliif hanga wayii fakkeenyaaf isa kana yoo kan safaru taate asirraa kaanee hanga asitti yoo kan safaru taate yoo xiqqaatus 0.5 yookiin ammoo 0. something waa wayii nuuf kennaa jechuudha. Malee inni kun neegatiiva ta'uu hin danda'u. Sababa saniif lakkoofsi as keessaa bahu kun akka inni neegatiiva hin taane godhuudhaaf maal goona? Isa kana akka inni neegatiiva hin taaneef absolute value keessa galchina jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana yoo kan hojjennu taate isa kanarratti haala kamiin hojjenna? Fakkeenyaaf y2 minus y1 jennee hojjenna jechuudha. Y2 ammoo maalidha? 3dha. 3 minus walirraa hir'isna waan ta'eef inni kun ammoo -2dha. -2 kan kenname inni kun ammoo maayinasiin asiituun kan foormulaate jechuudha. Absolute value keessa galchina haala kanaan. Amma asitti maal godha wanni kun yeroo wal baay'isu pilaasii ta'a jechuudha. 3 plus 2 5 ta'a. Absolute value keessatti inni kun yeroo bahu immoo 5 ta'ee baha jechuudha. Isu ammoo haala kanaan y2 neegatiiva ta'ee y2 neegatiiva kan ta'u taate fakkeenyaaf haala kanaan 1,2 fi jalqaba irratti inni kun nuuf kenname ammas x'n wal fakkaataa waan ta'eef
koomaa maayinas 3 so kan nuuf jedheesu haala kanaan kan nuuf kennamu taate waanii fi waanii haaluma kanaan dhiisuudhaan maal goona y2 isa kana waan ta'eef maayinas 3 foormulaan inni kun maayinas jennee 2 jennaan jechuudha. Absolute value keessa galchina. Amma lakkoofsa kana yeroo walitti dabalu maal ta'a maayinas 5 ta'a jechuudha. Maayinas 5 dha. Garuu immoo isa walitti dabaluu absolute value keessa kaa'uu baannee lakkoofsa kana yeroo walirraa hir'isnu maayinas 3 maayinas 2 jennee hir'isna waan ta'eef maal ta'a ture maayinas 5 ta'a ture jechuudha. Garuu ammoo fageenyi wanta wayii yeroo nuuf kennamu maayinasii haala kamiin ta'uu danda'a? Gonkumaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu sababa kanaaf maayinasii akka hin arganneef poozitiiv akka nuuf ta'uuf lakkoofsi kun yeroo as keessaa bu'u maal ta'ee baha? 5 ta'ee baha jechuudha. Kanaafuu inni kun sirriidha jechuudha. Sababa saniif absolute value keessa galfachuudhaan haala kanaan hojjenna jechuudha. Kanaafuu yeroo haala kanaan x wal fakkaataa ta'etti absiisaa jedhama. Inni kun haala kamiin hojjennaa? Foormulaa kana fayyadamuudhaan hojjennaa jechuudha. Yeroo y wal fakkaataa ta'e immoo isa kana fayyadamuudhaan hojjennaa jechuudha. Moor fakkeenya yeroo ilaalutti ammoo seeraan isiniif galaa jechuudha. Kees 3 irratti hoo? Kees 3 irratti when PQ is neither vertical nor horizontal. The general case dha jechuudha. Inni kun kan nuti fageenya ittiin barbaannu keessaa inni kun the general kan waliigalaati jechuudha. Foormulaan wayiitu jira. Foormulaan sunis kanumarra baha jechuudha. Yeroo P fi Q'n kun neither vertical nor horizontal. Yeroo vertical illee hin ta'in horizontal illee hin ta'in haaluma argitan kanaan sararri magariisni kun lamaan keessa hin jiraatu jechuudha. Vertical illee miti horizontal illee miti. Yeroo kana ammoo haala kanaa yeroo nuuf kennamu ammoo haala kamiin barbaanna isa jedhu beekuudhaaf jechuudha. Inni kun vertical illee eegan ta'in sarara vertical illee eegan ta'in erga horizontal illee hin ta'in yeroo vertikaalii ta'u kanatti yeroo sarara akkana kan ta'utti maal jennee turre x wal fakkaataadha. Yeroo isa kan ta'u ammoo y wal fakkaataa ture. Garuu ammoo erga lamaanuu hin ta'in sararri kun erga lamaanuu hin ta'in xnis garagara y illeen garagara ta'a jechuudha. Akkuma argitan inni kun maal jedhee ture x1 asitti x1 jedhee jira asitti x2 jedhee jira jechuudha. y1 y2 jedhee haala kanaan garagara ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu yeroo haala kanaan nuuf kenname kan ammoo haala kamiin barbaanna isa jedhu ilaaluudhaaf deemna jechuudha. To find the distance between the points P in the Q, draw a line passing through P parallel to x axis. Maal godheedha? Distaansii P fi Q jidduu jiru P fi Q jidduu jiru kana beekuudhaaf jalqaba irratti maal godheedha? Draw a line passing through P. P keessa darbee sarara x dhaan paaraalii ta'e x inni jennuun sarara isa kanaa jechuudha. Sarara haala kanaan deemaa jiru kanatu x jedhama. P keessa darbee isa kanaan paaraalii kan ta'e haala kanaan kaafadhu jedha jechuudha. Haala kanaan kaafadhu jedha. And draw line passing through Q. Q keessa darbee ammoo parallel to y axis. Y axis inni jennuun isa kanaa jechuudha kan gara gadii deemu kana. Isa kanaan kan paaraalii ta'u Q irraa ka'ee haala kanaan isa gad deemu kanaa jechuudha. Haala kanaan erga kaafannee booda the horizontal line and the vertical line intersect at R. Vertikaalii fi kan amma kaafanne sararoonni lamaan amma kaafanne kunniin ammoo eessatti wal tuqanii R irratti wal tuqanii jechuudha. Haaluma wal tuqisee kaase kanaan. Using case 1 and case 2. Keeziiwwan jalqabaa kanneen lamaan jechuudha. Kan sadaffaa kana dura ilaallee kan jalqabaatii fi kan lammaffaa kana fayyadamuudhaan we have PR. PR'n isa kanaa jechuudha. P fi R inni jennu sarara kanaa jechuudha. Sarara amma kaafne kana sarara gara gadiitti kaasne kanaan PR. Kun akkuma argitan P'n as jirti, R'n ammoo as jirti jechuudha. Inni kun horizontaaliidha waan ta'eef Y'in wal fakkaataadha. Y'in wal fakkaataa waan ta'eef kanaafuu X'wwan lamaan walirraa hir'isna jechuudha. Keez 1dha jechuudha inni kun. Keez 1 gubbaratti ilaalle jechuudha. Inni kun keez 1dha. RQ inni jennuun ammoo isa kanaa jechuudha. Sarara gara gadiitti deemu kana kun Q'n as jirti, R'n as jirti jechuudha. Sarara gadi deemu kanaan inni kun ammoo keez 2dha jechuudha. Isa kanarratti ammoo X wal fakkaataa waan ta'eef foormulaan isaa isa kana ta'a jechuudha. Foormulaawwan kanneen lama fayyadamna jechuudha. Lamaan kanneen bakka tokkotti fayyadamuudhaan. Since triangle of
RQ is right angle triangle at R. Triangiliin kun akkuma argitan asiin ammoo sararri biraa haala kanaan waan jiruuf inni kun rog-sadee ta'ee jira jechuudha. Rog-sadee ta'ee jira. Kanaafuu rog-sadeen kun ammoo maal qabaa? Kofa sirrii qabaa jechuudha. Digirii 90 R irratti qabaa jechuudha. Seeraan yeroo kaafnutti you can use Pythagoras theorem. Amma maal fayyadamuu dandeenya? Pythagoras theorem fayyadamuu dandeenya jechuudha. To find the distance between point P in the Q as follow. Haala armaan gadii kanaan maal godhuu dandeenya? Pythagoras theorem fayyadamuu dandeenya jechuudha. Pythagoras theorem yaadachuudhaaf haala kanaan rog-sadee yoo kan kaafannu taate rog-sadeen kun maal qaba? 19 digirii 90 kan ofirraa qabu yoo kan ta'u taate inni kun sararri gubbaa kun haala kanaan deemu kun maal jedhama? Hypotenuse jedhama jechuudha. Hypotenuse jedhama. Kanaafuu inni kun ammoo opposite jedhama. Inni kun ammoo adjacent jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanaan C yoo jenneen, isa kanaan A yoo jenneen, isa kanaan ammoo B yoo kan jennuun taate C kana barbaaduudhaaf amma kan nuti barbaaduu deemaa jirru sarara kamidha? Isa kanaa jechuudha. Kan jalqaba irratti magariisaan kaafamee turrisan isa kana barbaaduudhaaf waan deemaa jirruuf C yoo kan barbaadnu taate Pythagoras theorem maal jedha? C square equal to A square plus B square isa jedhu ture jechuudha. Kanaafuu isa kana ammoo C kan irraa balleessuudhaaf maal goona? Raadikaala jala galchinaa. Isa kanas raadikaala jala galchinaa jechuudha. Inni kun yoo kanaan badu taate C maal ta'a? Under radical A square plus B square dha jechuudha. Pythagoras theorem jedhama. Inni kun foormulaa kanaa jechuudha. Pythagoras theorem. Garuu ammoo C ammoo maali? Asirratti amma isa kanaan yoo kan ilaallu taate C P fi Q dha jechuudha. Sarara P fi Q wal qabsiise kanatu maal jedhama? C jedhama jechuudha. Kanaafuu inni kun PQ jennee bakka buufannaa jechuudha. C isa jedhu san PQ square isa jedhu yoo bakka buufanne isa gadii kan ammoo P fi R maal jennee turre? A jennee turre jechuudha. A dhaan bakka buufanne. Kanaafuu PR square plus RQ square. RQ inni jennuun ammoo sarara gara oliitti deemu kanaa jechuudha. Sarara gara oliitti deemu kanaan R fi Q kan wal qabsiise kanaa jechuudha. Isa ammoo maal jennee turre nuti? B jennee bakka buufanne jechuudha. Kanaafuu isa kana haala kanaan maal goona yeroo hojjennutti amma ammoo wanti isin beekuu qabdan R fi P fi R kun yookiin ammoo sararri gara gadii deemu kun foormulaadhaan yeroo hojjennutti maal jenneen? Q2 minus Q1 dhaan bakka buufanne jechuudha. Kanaafuu bakka PR square yookiin ammoo bakka A san maal buufannaa? Q2 minus Q1 jennee bakka X2 minus X1 jennee haala kanaan bakka buufannaa jechuudha. The whole absolute value keessa square goonaa jechuudha. Plus jennaan amma immoo maal jennee turre asitti? B square dha. B square isa jedhutu jira. Kanaafuu isa san B square ammoo sarara gara kamidha? Kan asirra deemu kana. Isa ammoo Y2 minus Y1 dha jechuudha. Y2 minus Y1 jennee haala kanaan the whole square goonaa jechuudha isas. Isa kan ammoo maal jennee turre? Kallattiiwwan isa kanatti yoo kan galchinu taate haala kamiin barreessinaa? X2 minus X1 A dha waan ta'eef inni kun A bakka bu'aara square plus B ammoo maalidha? Y2 minus Y1 dha jechuudha. Y1 B square waan ta'eef the whole square jennaan isa kanas. Under radical ammoo radicaalatu jira waan ta'eef radikaala jara galchinee haala kanaan inni kun maalidha? C dha jechuudha. C dha yookiin ammoo PQ dha jechuudha. PQ barbaadaa irra waan ta'eef PQ jennee haala kanaan barbaannaa jechuudha. Kanaafuu X2 minus X1 the whole square plus Y2 minus Y1 the whole square jennee haala kanaan yeroo barbaannutti inni kun maal jedhama? PQ kun haaluma argaartaniin inni kun the radical has positive sign. Radikaali kun ammoo maal qabaatu qaba? Positive sign qabaata jechuudha. Maaliifi mallattoo gaafii biratti kaa'ee jira Y jedhee jira. Y maaliifi waan inni positive ta'uuf distaansiin yeroo kamiyyuu positive waan ta'eef sababa saniif innis positive ta'uu qabaata jechuudha.
Kanaafuu inni kun walumaa galatti maal jedhama? Distaansiin kun distance formula jennee haala kanaan barbaanna jechuudha. Kanaafuu inni kun yoo isin galiin irra deebi'aatii viidiyoo duubatti deebisaa ilaalaa. Kanaafuu inni kun distance formula jedhama jechuudha. Distance formula. Kanaafuu formula kana kanaan booda isatti waan fayyadamtaniif lakkoofsonni isiniif kenname gargar yeroo ta'utti isa kana waan fayyadamtaniif kanaafuu isa kana dagachuu hin qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf example irratti yeroo ilaallu find the distance between the given points. Maal jedha isa kana distaansii pointiiwwan kennaman jidduu jiru barbaade jedha. Kanaafuu formulaawwan kees 1 irratti kees 2 fi kees 3 irratti ilaalle kana apply godha. Maal goona ilaalaa deemna jechuudha. Garuu ammoo kees 1 fi kees 2 dhiiftanii formula kanas yoo fayyadamtan uummata akka tokkuma isiif dhufa jechuudha, garaagarummaa hin qabu. Kanaafuu isin gabaabumatti beekuudhaaf yoo barbaaddan isuma kana fayyadamtanii yookiin ammoo kees 1 fi kees 2 irratti kan ilaallesan fayyadamuu dandeettan jechuudha. Kanaafuu mee fakkeenya kana hojjannee haa ilaallu. A irratti yeroo ilaallu amma akkuma arginu x1 fi x'n lamaan wal fakkaataadha jechuudha. X'n lamaan wal fakkaataa waan ta'eef kanaafuu foormulaa nuti fayyadamnu kan maaliiti? Kees 2 irratti kan ilaallisan jechuudha. Kees 2 irratti maal jennee turre? y2 minus y1 fayyadamna jechuudha. Yeroo kam absolute value jiraatu ammoo irraanfatina. Yeroo kam yeroo x wal fakkaataa ta'e y2 minus y1 isa jedhu kana fayyadamna. Kanaafuu y2 maalidha? y2 isa kana jechuudha. Minus radical 2 ammas minus jennaan minusii tana fudhannaa jechuudha. Minus y1 ammoo radical 2 dha jechuudha. Radical 2 absolute value keessa galfanna isa kana. Kanaafuu isa kana ammoo yeroo walitti idaanu maal ta'a? Minus 2 radical 2 ta'a jechuudha yeroo walitti idaanu. Absolute value keessa galchina. Absolute value keessa yeroo ba'u inni kun ammoo maal ta'ee ba'a? 2 radical 2 ta'ee ba'a jechuudha. Positive ta'a waan ta'eef. Kanaafuu deebiin isaa gabaabumatti isa kana jennee haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Irratti akkuma argitan haala kanaan yoo barbaanne karaa kanaan kun as keessatti or more simply jedhee haala kanaan yeroo hojjennu isa kana ta'a jechuudha karaa gabaabaadhaan. Yeroo kam yeroo lakkoofsota keessaa kun wal fakkaataa yeroo ta'anitti x wal fakkaataa yeroo ta'e y lamaan walirraa hir'isna. B irratti ammoo ni jira isanis ni ilaalla jechuudha. Kanaafuu isa kana haala kanaan yoo barbaanne isa kana foormulaa kana fayyadamnee hojjechuu dandeenya. Yookiin ammoo foormulaa waliigalaa kana yoo hojjenne deebiin kana dhufamoo hin dhufu isa jedhu ammoo hojjennee haa ilaallu. Karaa lamaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Yeroo haala kanaan lakkoofsonni lamaan keessaa wal fakkaataa yeroo jiraatutti. Yookiin ammoo haala kamiin hojjenna jennee jirra. Foormulaa waliigalaa hojjennaa jechuudha. Foormulaa waliigalaa maalidha? x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 isa jedhudha jechuudha. Asitti waliigala ammoo the whole square inni kun haala kanaan ammoo raadikaala jala galchina. Amma asirraa wanti nuti hubannu x2 isa kamidha? x2 isa kana jechuudha. Waanii kana irratti barreessee jira isin argaa jirtan jechuudha jala sanitti. x2 maalidha? Waanidha. 1 minus x1 ammoo innis waanimaa jechuudha. The whole square plus y2 ammoo minus radical 2 isa jettu sani. Minus radical 2 minus ammas radical 2 dha waan ta'eef radical 2 jennee barreeffannaa jechuudha. The whole square radikaala jala jiraatu ammoo haala kanaan dagatuu hin qabnu jechuudha. Amma asitti yeroo walirraa hir'isnu 1 minus 1 0 dha. 0 square plus isa kana ammoo yeroo walitti dabalu jalqaba maal ta'a? Hammattuu keessatti minus inni kun akkuma argaa jirtan asii waanii qaba innis kunis waanii qaba jechuudha. Minus 1 plus minus 1 minusii lama yeroo walitti idaanu kana jechuun liqaa lama jechuudha. Liqaa tokko jalqaba qabda ammas kabira yeroo irratti dabalattu maal ta'a? Lama sii ta'a jechuudha. Karaa gabaabaa ta'een minus jechuun haala saniin hubatamuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf minus 1 yeroo jennutti
liqaa qara namarraa fakkeenyaaf birrii takka liqeeffattee turte ammas deebitee birrii takka namtichuma san irraa takka itti dabalataa jechuudha. Meeqa sii ta'a? Lama sii ta'a jechuudha. Liqaa lamas irra jira. Kanaafuu raadikaaltuu ammoo bakka tokkotti fudhannaa jechuudha. Zahool iskeeriidha. Amma asitti maal jala jedhani kunis raadikaala jala jiraatu isaa dagatuu hin qabdanii jechuudha. Zeeroo iskeerii jechuun zeeroomaa zeeroo pilaas isa kana ammoo maayinasiin tun yeroo iskeerii taatu maal taati? Poozitiiva taati jechuudha. Poozitiiva taati. Maaliifi maayinastuun iskeerii yeroo taatu meeqa taati? Gara garatti baasnee ilaaluu dandeenya jechuudha yoo barbaanne. Isa kana maayinastuun yeroo iskeerii taatu meeqa taati? Ammas raadikaaltuun ammoo yeroo iskeerii ta'u ammoo meeqa ta'a? Isa kana jechuudha kan gargar baasaa jiru. Kanaafuu inni kun 4 ta'a, inni kun ammoo 2 ta'a jechuudha. Times 2 dha. Kanaafuu walitti 8 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala saniin hojjechuu dandeenya jechuudha yoo barbaanne. Kanaafuu asitti wanti isin hubachuu qabdan maayinasiin yeroo iskeerii taatu poozitiiva taati. 2 ammoo yeroo iskeerii taatu 4 taati. Times jira jechuudha jidduu isaanii kana. Raadikaaltuun ammoo yeroo iskeerii taatu haala kamiin lama taate isin ammoo raadikaaltuu zahool iskeer waan ta'eef under raadikaal 2 yeroo jennu raadikaalli 1/2 dha. Lama ammoo alaa waan jirtuuf lama lamaaniin baddi. Kanaafuu meeqan nuuf hafa? Lamatu nuuf hafa jechuudha. Sababa saniifi kan lama ta'uu dandeetteef. Kanaafuu lama jennaani raadikaala jalaa jechuudha. Ammas inni kun X'n yeroo wal fakkaataa ta'e hin dhiisa. Wanni isin jedheef maaliifi karaa gabaabaa ta'een hojjechuudhaaf akkuma argitan 0 ta'ee jira. 0 ammoo lakkoofsa kamitti yoo daballee homaa jijjiiramu waan hin fidneef jechuudha. Under raadikaal 0 asitti jalqaba irratti yeroo walitti baay'isnu 4 baay'isuu 2 meeqa ta'a? 8 ta'a. 0 yeroo itti idaanu 8 ta'a jechuudha. Isa kan ammoo haala kamiin barreessuu dandeenya? 8 jechuun 4 baay'isuu 2ti. Gabaabsuudhaaf jechuudha. Karaa salphaa ta'een hojjechuudhaaf 4 baay'isuu 2ti. Isa kan ammoo barbaanne gargar diiguu dandeenya. Raadikaal 4 times raadikaal 2 jechuu dandeenya jechuudha. Gargar baasuudhaaf. 4 ammoo raadikaala jalaa yeroo baatu 2 taati. Baay'isuu raadikaal 2 jechuun haala kanaan deebii nuti jalqaba hojjanneen maal ta'ee jira? Tokkuma ta'e jechuudha. Garuu ammoo karaan gabaabaan karaa ani jalqaba ittiin hojjedhisan jechuudha. Kanaafuu haala saniin irratti yeroo hojjennutti karaa gabaabaa ta'een yoo lakkoofsi X'n wal fakkaataa ta'e y walirraa hir'isuudhaan yoo y'in ammoo wal fakkaataa ta'e b irratti ni ilaalla jechuudha. Maali walirraa hir'isna? X walirraa hir'isuudhaan haala saniin hojjechuu qabna jechuudha. B irratti ammoo akkuma argaa jirtan P fi Q nuuf kennamee jira. Isa kana keessatti ammoo maaltu wal fakkaataadha? Y'in wal fakkaataadha jechuudha. Y'in wal fakkaataa waan ta'eef kanaafuu foormulaa nuti fayyadamnu maalidha? X2 minus X1 isa jedhu fayyadamnee haala kanaan hojjechuu qabna jechuudha. Kanaafuu X2 maalidha? 1/4 dha. 1/4 minus X1 ammoo kan jalqabaa kanaa jechuudha. 17 irra 4ti. Absolute value keessa galchinaa jechuudha. Amma ammoo maal goona? Yeroo walirraa hir'isutti haawaaxaan isaanii 4 wal fakkaataadha waan ta'eef 4 ni fudhanna. Tokko hir'isuu 17 maal ta'a? Maayinasii 16 ta'a jechuudha. Maayinasii 16 irra 4ti. Maayinasii 16 ammoo 4 yeroo hir'u maal ta'a? -4 ta'a. Absolute value keessa jiraatu isaa hin dagatina. Yeroo meeqa ta'ee ba'a? 4 ta'ee ba'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan yoo y'in ammoo wal fakkaataa ta'e x walirraa hir'isuudhaan karaa gabaabaadhaan haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Yookiin ammoo foormulaa waliigalaatiin ammoo mee barreessinee haa ilaallu. Jalqaba irratti biin sirrii ta'uu isaa mirkaneessinu. Akkuma argaa jirtan 4 unit jedhee jira jechuudha. 4 unit jedhee jira. Kanaafuu haala saniin sirriidha jechuudha deebiin nuti hojjanne. Kanaafuu mee foormulaa waliigalaa yoo hojjanne akkam ta'a isa jedhu haa ilaallu. Foormulaa waliigalaa yeroo hojjennutti haala kanaan jalqaba raadikaala barreeffachuu qabna. Raadikaala jalatti foormulaan kenna haala kamiin barraa? X2 minus X1 the whole square plus Y2 minus Y1 the whole square dha jechuudha. X2 jechuun ammoo X2 1/4 dha jechuudha. 1/4 dha. 1/4 minus X1 ammoo 17/4 dha. 17 irra 4 jechuudha. Isuma ammoo hojjenne kana jechuudha. The whole square jira. Square goona plus Y2 ammoo -2 dha.
minus 2 minus jennee ammas minus 2 tu jira jechuudha. Minus 2 jennaan the whole square dha jechuudha. Amma immoo maaltu jira? Raadikaala jiraatu isaa dagatuu hin qabdan jechuudha. Asitti maayinasii lama maaliif fayyadamte akka hin jenne? Maayinasiin takka tan isii tanaa jechuudha. Takka ammoo lakkoofsumatu maayinasii of biraa qaba. Akkuma argaartan maayinasii of biraa waan qabuuf sababa saniif maayinasii lama bakka tokko dhufuu dandeette jechuudha. Amma immoo isa kana meeqa argannireef maayinus 4 dha isa kana hojjennee jirra waan ta'eef tokko irra afuraffaa hir'isuu 17 irra afurii kana maal jennee turre maayinus 4 arganne jechuudha. Maayinus 4 the whole square plus isa kan ammoo yeroo wal baay'isu maal ta'a? Negatiiva fi negatiivni poozitiiva wal godha. Kanaafuu maayinus 2 isiin tunni lamaan pilaasii taate jechuudha. Olitti 2 dha the whole square. Ammas raadikaala jala jira jechuudha. Inni kun ammoo yeroo square ta'u meeqa ta'a? 16 ta'a. Eda'uu isa kana lamaa yeroo walitti idaanu ammoo maal ta'a? 0 ta'a. 0 square dha jechuudha. 0 square. Ammas maal jala jira? Raadikaala jala jira jechuudha. Amma ammoo 0 square jechuun 0 dha waan ta'eef 0 eda'uu 16 ammoo 16 raadikaala jalatti 16 tu nuuf hafaa jechuudha. Yeroo walitti idaanu kanaafuu yeroo bahu ammoo meeqa ta'a inni kun 4 ta'ee baha jechuudha. 4 ta'ee baha. Plus or minus 4 ta'ee baha jechuudha. Plus or minus 4 ta'a. Maaliifi minus 4 illee yeroo baay'isnu minus 4 illee yeroo square goonu 16 nuuf kenna. 4 illee yeroo square goonu meeqa nuuf kenna? 16 nuuf kenna jechuudha lamaanuu. 16 nuuf kenna. Kanaafuu deebiin keenya asitti meeqa ta'ee jira? Minus 4 fi inda 4 ta'ee jira jechuudha. Minus 4 fi positive 4 ta'e. Garuu ammoo maal jennee jira? Distaansiin negatiiva ta'uu hin danda'u. Kanaafuu negative 4 inni jedhu sirrii miti jechuudha. Kanaafuu kam sirriidha? 4 qofatu sirriidha. Kanaafuu deebiin keenya kan jalqabaatiinis wal fakkaatee jira jechuudha. Kanaafuu isa kana yoo hojjennus kana yoo hojjennus deebiin keenya tokkuma ta'a jechuudha. C bira yeroo dhufnee ilaallu ammoo akkuma argitan x1 isa kana x2 isa kana jechuudha garagara. Ynis lamaanuu garagara jechuudha. Kanaafuu foormulaawwan keez 1 fi keez 2 jalatti ilaalesaniin hojjechuu hin dandeenyu. Kanaafuu kan nuti fayyadamnu amma kami raadikaaluma jalatti foormulaa waliigalaa kana fayyadamnee ilaallaa jechuudha. Kanaafuu isa kana hojjechuudhaaf jalqaba irratti akkuma beekamu x2 minus x1 isa jedhudha. Foormulaa nuti hojjennu. Kanaafuu x2 isa kana raadikaal 2 minus ammas minus raadikaal 2 dha. The whole square plus y2 ammoo minus raadikaal 2 isa jedhu kana minus raadikaal 2 minus ammas minus 1 tu jira waan ta'eef minus 1 jennaan jechuudha. The whole square isa jedhu kanaan isa kanaan hojjechuu qabna. Kanaafuu isa kana asitti yeroo waliin baay'isu maal ta'a? Pilaasii ta'a jechuudha. Raadikaal 2 plus raadikaal 2 the whole square plus asittis yeroo wal baay'isu maal ta'a? Pilaasii ta'a. Minus raadikaal 2 plus 1 the whole square dha jechuudha. Isa kana ammoo amma maal hojjechuu dandeenya? Isa kanirraa wanti nuti beeknu fakkeenyaaf isa haala kanaan nuuf kenne x plus y the whole square isoo kan jedhu taate isa kana maal jechuudha? X plus y times x plus y jechuudha. Kana jechuun haala kanaan yeroo lama baay'isna jechuudha. Fakkeenyaaf a square isoo jedhe a square jechuun a times a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan bakka lamatti baasnee hojjannaa jechuudha. Foormulaa kanaan yeroo hojjannutti yeroo baay'ee isa kana hojjechuu qabna jechuudha. Kanaafuu isa kana raadikaal 2 plus raadikaal 2 times ammas raadikaal 2 plus raadikaal 2 isa kana akka lakkoofsa tokkootti fudhanne jechuudha. Square jechuun waliin baay'isuudha waan ta'eef plus ammas isa kanas haalumsaniin isuma san bakka lamatti baafna jechuudha. Minus raadikaal 2 plus 1 times ammas minus raadikaal 2 plus 1 amma ammoo isa kana maal goona? Keessa baay'isna jechuudha. Isa kana lamaaniin baay'isna. Kanaanis kanaanis ni baay'isna jechuudha. Raadikaal 2 times raadikaal 2 meeqa ta'a? 2 ta'a plus
ammas raadikaal 2 kana isa kana yeroo baay'isnu ammas 2 ta'a jechuudha. Pilaas isa kana xumurree jirra kanatti har'a. Kanallee amma kanaanillee baay'isna kanaanillee baay'isna. Raadikaal 2 times raadikaal 2 2 ta'a pilaas ammas isa kana yeroo baay'isnu 2 ta'a jechuudha. Isa kana xumurree jirra gara itti aanutti har'a jechuudha. Pilaas isa jedhu kan ni fudhanna. San booda ammoo yoo barbaanne haala kanaan isa kana ammattuu keessa kaa'annaa jechuudha akka walitti nu harkaa hin naqamneef. Ammas maal goona isa kana kanaanillee baay'isna kanaanillee baay'isna. Lakkoofsa itti aanullee kanaanillee baay'isna kanaanillee baay'isna jechuudha. Isa kana inni beektan jedhee yaada. Kanaafuu maayinas raadikaal 2 maayinas raadikaal 2 meeqa ta'a 2 ta'a jechuudha. Maaliif isaan kunniin poozitiivaa wal godhaniif yeroo waliin baay'atan pilaas ammas inni kun kana yeroo baay'atutti maal ta'a maayinas raadikaal 2 ta'a jechuudha waaniidhaan waan baay'isaa jirruuf. Isa kana xumurree jirra gara waanitti har'a. Waanillee yeroo kanaan baay'isnu maayinas raadikaal 2 ta'a. Ammas waaniidha yeroo baay'isnu pilaas waanii ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kanallee haala kanaan hammattuu keessa galfanna. San booda isa kana yeroo wal edaanu meeqa ta'a 8 ta'a. Pilaas isa kana ammoo as lama jira eda'uu lama. Inni kun ammoo poozitiiva baay'isuu neegatiivaa meeqa ta'a neegatiif raadikaal 2 neegatiif raadikaal 2 ammallee pilaas 1. San booda maal goona isa kana yeroo walii edaanu 8 eda'uu lama meeqa ta'a 10. Inni kun ammoo yeroo walii eda'amu maayinas 2 raadikaal 2 ta'a jechuudha pilaas 1. Wanti isin dagatuu hin qabne ammoo raadikaala jala jiraatu isa dagatuu hin qabdan. Raadikaala waan natti baay'ateef saniif dhiise waan ta'eef raadikaala jala jiraatu isaa dagatuu hin qabdan jechuudha. San booda ammas maal ta'a 10 fi 1 yeroo walii edaanu meeqa ta'a 11 hir'isuu 2 raadikaala 2 isa jedhu kan ta'a jechuudha deebiin isaa. Kanaafuu deebiin keenya kan inni waliigalaa siin isa kana ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan suuta akka walitti nu harkaan naqamnetti suuta tasgabboonee haala kanaan hojjannaa jechuudha. D bira yeroo dhufnus haalumsa ni hojjannaa. D irrattis akkuma argitan x1 irratti a dha x2 irratti minus b dha. Kanaafuu wal fakkaataa miti. Y bira yeroo dhufnu ammoo kan jalqabaa irratti minus b dha kan itti aanu irratti ammoo a dha. Kanaafuu garagaraa jechuudha. Kanas foormula kam fayyadamna? Foormula waliigalaa kana fayyadamna jechuudha. Foormula waliigalaa kana isa kana fayyadamuudhaan hojjannaa jechuudha ammas. Kanaafuu asirraa wanti nuti beeynu a irratti x1 dha inni kun x1 dha inni kun ammoo y1 dha inni kun minus b ni jedhu kun ammoo x2 dha inni kun ammoo n y2 dha jechuudha. Kanaafuu haala kanaan foormula kanatti galchinee ammas foormula kanatti galchinee hojjannaa jechuudha. Kanaafuu x2 minus x1 isa jedhu kana jalqabaa hojjannu. x2 maalidha minus b minus x1 ammoo a dha. Kanaafuu a jennaani the whole square plus amma itti aanee immoo y2 minus y1 isa jedhu hojjannaa jechuudha. y2 kamidha a dha a minus y2 ammoo minus b dha. Kanaafuu minus b dha waan ta'eef ammattuu keessa galchinee the whole square isa jedhu kana haala kanaan erga hojjannee booda maal goona raadikaala jala galfannaa jechuudha. San booda maal isin jedhee jira haala kanaan yeroo nuuf kennamu jalqaba isa kana salphisuu dandeenya yoo barbaanne. Inni kunis maayinasiif biraa qaba inni kunis maayinasiif biraa qaba. Kanaafuu maayinasii alatti yoo baafannu b plus a ta'a jechuudha. b plus a isa jedhu kana ta'a. Maaliifi maayinasiin lamaan yeroo baay'isu maayinasii gooti waan ta'eef the whole square jennee haala kanaan salphifachuu dandeenya jechuudha. Hammattuun lammaffaatu maaliif itti godhe maayinasiin tunis iskuweerii waan taatuuf sababa saniif iskuweeriin tun maayinasii asii taniinis waan dhaabataa jirtuuf sababa saniif itti godhe jechuudha. Pilaas asitti ammoo maayinasiin tunni lama yeroo wal baay'istu maal wal gooti pilaasii wal gooti. Kanaafuu a plus b ta'a jechuudha. a plus b the whole square erga goone booda under radical jennaan ammas. Amma immoo asirraa maal hubachuu qabna maayinasiin tun iskuweerii yeroo taatu maayinasiin iskuweerii yeroo taatu maayinasii iskuweerii godhu jechuun fakkeenyaaf a iskuweerii yeroo goonu a iskuweerii jechuun maal jechuudha a times a jechuudha. Maayinasii illee iskuweerii yeroo goonu maal jechuudha maayinas times
maayinus jechuudha. Kanaafuu maayinasii yeroo baay'ee poozitiiva ta'a jechuudha. Kanaafuu sababa saniif isiin tun irraa baddee jechuudha. Amma maayinasiin tun haala kanaan gatuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu haala kamiin barreessuu dandeenya? B plus A the whole square plus isa lammaffaa immoo A plus B the whole square isa jedhu barreessuu dandeenya jechuudha. Under radical inni kun ammoo raadikaala jala jiraatu isaa irraanfatuu hin qabdan jechuudha. Amma immoo isa kana yoo barbaanne maal godhuu dandeenya? A plus B A plus B square plus A plus B the whole square. Maaliif inni kun amala jijjiirraa iddooti jechuudha. Amala jijjiirraa iddooti. Isa kana wal fakkeessuudhaaf haala saniin sababa saniitiif jechuudha kan ani bakka wal jijjiireef. Squarein inni kun jiraatu isaa hin irraanfatina. Akkuma argitan A plus B square plus A plus B the whole square isa jedhu jira. Kanaafuu isaan lamaan bakka tokkotti yeroo fudhadhu fakkeenyaaf isa kana karaa gabaabaa ta'een isin ibsuuf A plus B isa jedhu kana akka x itti soo fudhanne x square plus x square isoo jedhee maal jennee barreessina? 2x square jennee barreessina ture. Kanaafuu maal goona amma isa kanas A plus B square plus A plus B the whole square waan jedhuuf kanaafuu 2 into maal jennaan 2 into A plus B the whole square isa jedhu barreessina jechuudha. Haala kanaan barreeffachuu dandeenya. Wanti isin dagadhaa isin akka hin daganne isin jedhamu raadikaalatti jira jechuudha. Kanaafuu raadikaala jala galchina jechuudha. Haala kanaan raadikaala jala yeroo galchinu isa kana gargar baasuu dandeenya. 2 fi isa kana gargar yeroo baasnu raadikaal 2 times under radical A plus B the whole square isa jedhu haala kanaan yeroo barreessinutti inni kun raadikaal 2 akkuma jirutti times isa kana yeroo balleessinutti maal ta'a? Absolute value of A plus B ta'a jechuudha. Yeroo raadikaala irraa balleessinu yeroo baay'ee qubee irraa yeroo raadikaala balleessinutti maal ta'a? Absolute value jala galfannaa jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo baay'isnuun ammoo maal ta'a? Absolute value of A plus B times radical 2 isa kana haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya xumura isa kana ta'a yookiin ammoo isa kana ammoo haala kamiin barreessuu dandeenya? Akkuma inni jirutti radical 2 absolute value of A plus B jennee illee yoo barreessine tokkuma ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya isa kanniin lamaan keessaa kan barbaanneen hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu D irratti akkuma argitan maal ta'ee jira? Radical 2 times A plus B isa jedhudha jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya isa kana ta'a. Barnoota keenya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumurree jirra. Barnoonni keenya kan guyyaa har'aa yoo kan isinitti tolu taate viidiyoo kana laayik godhuu hin irraanfatina. Yoo kan jalqaba laayik hin godhin kan taatan taate jechuudha. Exercise 4.1 isa jedhu ammoo akka isin dalagu yoo kan barbaadan taate hunda isaatu isiniif dalagaa. Isin ammoo wanti isin godhuu qabdan viidiyoon amma dalagame kun laayikii 100 fi koomantii 50 yoo kan argatu taate exercise 4.1 isa jedhu kana isiniif dalaga jechuudha. Kanaafuu koomantii jala seentanii nuuf dalageettanii ni barreessanii akkasumas viidiyoo kana ammoo laayik godhuu qabdan jechuudha. Yoo jalqaba irratti laayik hin godhin akkasumas wantoota biraa ammoo isa kanarraan ammoo maal akka isiniif dalagu koomantii jalatti naaf dhiyeessuu hin irraanfatina. Barnoota kiyya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumuree jira. Bye.